Nama gammachiisuuf jecha rakkanna hedduun keenya. Maameen yoo narraa gammadde Sa'iidaan yoo na aboo dantaa isaanii. Dantaa isaanii? Oljay mormaan. Wayi barammaan bakkee. Nama gammachiisuuf yeroo teeku guddisu. Ilmi namaa ati waan feete daragaa hodhu siin gammachiisni. Hawaasa nama malaaxaa rifeensa hin qabne yoo inni nyaara bareedaa qabaate nyaaraa jechatti hinaafu keessa jira. Silaa bar malaaxaa itti hinaafu hin qabdu. Sanitti hawaasa hinaafu keessa jirti. Gammachuu namaatti hawaasa hin gammadu. Hawaasa milkii namaatti hin gammadu. Hawaasa wal jajjabeessuu hin beekne wal kuffisuu malee irra guddaan hawaasa keenya akkana. Irra guddaan hin jiru hundaan. Kana gammachiisuu hin dandeessu. Ismi namaa rabbi irraa hin gammanne. Rabbi irraa hin gammanne nabi arrabsaatu. Ilma namaa gammachiisuuf jiruu ta'e hunda way abalumaan naan jaa. Kanaafuu akka inni jedhu deemuu qaba. Waan inni jiru godhuu qaba. Pirogiraamota kee hunda ilma namaa gammachiisuuf jecha baafattee yookaan akka ilmi namaa sirraa gammadu jecha daleetee ilmi namaa gizee ati duute guyyaa muraasa ta'an keessa si dagata. Ati dhalattee keetuu jechuudha. Dilli namaa kaati isaan gammachiisuuf jecha yeroo ta'e gubaa turte namaa wajji wal dhabaa turte irratti dadhabaa turte gammachuu namaa argachuuf namni sun hundi bas akka ati duute si irraanfate. So silaa saffisa itti yeroo ati duute namni itti si dagatu beeytee nama gammachiisuuf waan dalayduu jaan hayyoonni gizee haasawan. Rabbi gammachiisnaan gaha ilmi namaa dantaasaa. Rabbi gammachiisnaan gaha ilmi namaa dantaasaa. Ilmi namaa dantaasaa. Gaaromina keetu ilmi namaa bar gaaromminuma keetu qabrii gubba himaa bar akkana way sahibi tokko bar akkana ture maammat tokko akkana ture rabbi rahmataa godhuuf mal dhume gaaromina keetii fi dandeettii teetiif waan ati taatee gizee ati duute hima qabrii irratti sirnaa waalchaa irratti jechuudha. Ilma namaati jechuun akkana ilma namaa namni sa namaa gizee ati duute profile picture kee keessa seenee footoo ta'e ilaalee poostu godha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jamaal keenya wayaan dhugaan seene Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi ilmi namaa lubbuun namaa numa baati sabrii isin laayik gurrachuuf jecha akkana jee poostu godha. Ilma namaa ka laayik 65 footoo ta'e gizee ati duute maxxansee arkatu. Haguyya san qofaaf jecha baratuu si faarsu. Kana itti yeroo ta'e guddaa Rabbi qofa gammachiisnaan gaha gama kaayyoo teetii deemu gama dalagaa teetii deemu if dura deemu malee tanamaarraan kaayatin laayik walitti gurrachuuf guyyaa ati duute footoo ta'e poostu godha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun way jamaalan akkana seeni way maamni Allah yarhamu maarree komantii 13 laayik 60 dhumate hagana qofa sii godha. Kunuu egaa ati duute kana gammachiisuuf yeroo guddaa maan khaane maan deemne gama kaayyoo teetii maan laffaane maan baane salphina.